kana waada jaalala jiraachuu barbaada. أنا كبرنا لا بس هذه تمدة توري ووجه الدجرة من أنا ما تسمى لي تمام أشوف أنا تيمبانا أفضل ده يسي يعني ونيجي ورجع وما ونانا أنا أشوف كيف ده تدورتين تهدو سسي ارتفاع أشوف سي جالتو كم غير أرجع نجت ستو يا ولد بكوتيرو ما أرجع أكاد أفضل برا نبي أشوف هذين مالي دفاع سد إيه إيش إنت دجالتو كويس كم غير أكاسيو تادين تاويري أكنتو كم أتم مغرو جالتو يني دبي أمرك maal godhatti maanis yoo arguutti hin jiru. Alaa dhageeffadhu. Waaqasaallee dabaltee wala gartanii dubbii ammaa dhaggeetti maaliif wali aaraa waan qabnu aartee waan naajuu deemuu dandeetti. Kanaafuu dubbii kanatti ni miniiti. Mucaa yoo ammoo inni tola jedhee jira. Yoo anaa fi siika waliif fudhatanii nama lachanuu. Yoo dandeetti nama fudhattu yookaan ammoo kalaas akkuma jallisii kan jallisi. Yoo dabdee lisa. Yoo dabdee kala. Taa kam jedhe sare isi yoo na biraata irraa lakkoofsa biraatti argatte caaltu fudhatte kam taate. Jaartii nama kana lafa kaanii fudhanii. Kanaafuu lakkoofsi naa kennu. Waa'ee caaltu timte samooni Dubaayin keessa eebba jira beektaa. Shaarjaa Mubaarak Seentir jedhaniitiin Dubaayin keessatti eebba kitaaba tokkotti bira madaan fayyina jedhee. Kitaaba. Eebba kitaaba. Eentu barreesse. Saabikeen tokko barreesse. Akkasii mucaa nama Dubaayitti eebbisiisuuf Dubaay jira jecha beektaa. Affeerraa gaafa guyyaa Juun 30 kanarra godhee jira. Shaarjaa keessatti. Kanaaf amma affeerraa kanarratti mucoon takka na dubbistee Faatumaa jedhamti Dubaay irraa. Sillee beetii sillee tubii qabdi. Caaltulleen beetii lakkoofsi caaltuu naa kenni. Maali jettee hajjillee innaan ati lakkoofsi kan kennullee hin barbaanne nama arrabsuu dandeetti fa'aa nama wal dhabdaa. Jedheetiniin si caqacaqanii waan taaneef as hin jaaniitiin wal loltan jedhee dhiise. Caaltulleen akka hin jennaan kennuu ani gaafadhee hajjima gaafadhee si waan ta'e barbaadde naa himi jedhee gaafannaan. Maal feetisi? Wanni siin feetu caaltuu silaa hajji wal lolanii wajjin jiranii. Mana baatee ala jirti caaltuu hedduu garaana nyaatti akka obboleettiyaati ilaalaa caaltuun hedduu miskiinaa nama hedduu jala si qofa leemti. Nama hedduu dhallee tokko Awurooppaa kun Ameerikaa fudhannaa iyyuu akkamitti jalaa baasnaa akkamitti karaa kamiin isa jalaa baasnee fuuna maali jedhan deemeta. Sagalee hedduu naa kaa'in akkumatti caaltuu biyya sanii hajji jalaa baasnaa isii miskiina mucaan sun. Yoo gargaaru fidan birrii ergaa jiran kan. Birrii wal rakkattee. Birrilee arganii birrii guddaa walitti qabanii baasuma fuudhanii Ameerikaa fa'aa geessanii akkam taata. Nama Ameerikaa irraa hin fudhanna mucaa tan akkam watti baasna achiisee bira maali akkamitti akkam goonachaa jiru jira. Amma tullee immoo Dubaayin eebba kitaabaa caaltuu affeeruu barbaadde eebba kitaaba gaafa guyyaa 30 irratti Juunii 30 kanarratti baatii kan dhumarratti. Kitaaba haflaa kanarratti nu wajjin haa ooltu. Isillee achitti dararamtee cinqarra turtee hedduu sa'aatii kanatti isin amma sa'aatiitiin babbashannanuuf bu'aaruu qabdu. Eebba kitaaba kanarratti waan hedduun nama bashannansiifaa jira. Maali ta'e wacii hundaan adda danda'a na bira Dubaayin haa dhuftu. Haa bashannantee qilleensa fudhattee Yaman san keessaa haa baatee dhuftu. Akkasitti karaa kamiin haala nu mijeessite isin paaspoora ni qabdi. Akkamitti nu haala nu mijeessiteetiin Dubaayitti viizaa ergee fi as na ergitaa naan jette beektaa. Waliin fudhatte. Waliin fudhatte. Ani jaartii namaati. Jaarsa mareedhu malee si erguu hin danda'u yoo inni ka hayyamee ka ergu hin taate inni erga jedheeni. Waan asitti immoo ilaalaa isin Dubaayitti caaltuu fudhachaa jirti. Eebba kitaabaa nu wajjin haa bashannantu. Asuma haatu turtee deebituu yoo barbaadde as taatee tullee jechaa jirti. Ajjillee silaa wal lolanii mana baase. Atam walumaa gala ani caaltu akka yaani wal biran jiraatillee hin beektaa bare. Hin beekaa. Yoo akka yaani samoora kan akka isinis bakka biraa jirtu hin beektaa. Ni beekaa hin jiru. Atam mucaa sanii yoo dandeetti isaan lamaan waliif fudhu si galaa. Isaan lamaan jettu. Anaaf isillee. Siif caaltu moo? Isin caaltu qofa jirti kasi. Isin dubartiidha. Caaltu qofa wachii hunda dandeetti waan barbaadde akkam goona. Isin lamaan. Yoo dandeetti lamaan yoo jedhee yookaan ammoo akkamitti ta'uun akkasii. Tamam achillee walitti tabiraatu dubartiin Dubaay fa'aa akkuma beekanii babbareeddu jedhani. Ajaa'iba babbareeddee ta'a araba caaltu sana fa'aa jira Dubaay keessa. Isin hojii qabdi. Maratanii akka waan Dubaay erganiiti. Isillee hin qabdu. Jaamu. Lakkoofsi naa. Maal gosa caaltu barbaaddi isin laan gaafadha. Amma hin beekti. Isillee bareedduudha beektaa. Faatumaa jedhanii yuutuubii qabdi Faatumaatu jaa chaanaalisiitu Dubaay keessa jirti. Akkasitti amma isin caaltu barbaadde beektaa. Caaltu naa dhufteetti. Amma dubartiin Dubaay immoo tanaan dogongorsiiste akkasii kana fa'aa litmaa fa'aa yookaan immoo guutuu waaltoo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.